dheeraa yookiin immoo sagalee akkaataa isaaniitti gabaabbachuu fi dheerachuu isaanii akkaataa itti dubbisnu kan ilaaludha jechuudha. Yookiin laaffachuu fi dheerachuu sagalee jechuudha. Isaanii kan ilaallu ta'a jechuudha. Akka fakkeenyaatti tokkoffaa irratti gaafa ilaallu wantoota lamatu jiru. Warri kunii lamaan isaanii wal fakkaatu garaagarummaa isaanii adda baasuudha. Inni jalqaba irra jiru kunii rafuu rafuu yookiin immoo rafuu afaan Oromoo keenyatti ciisuu isa jennu jechuudha. Rafuu boqachuu isa jedhu jechuudha. Rafuu kan jedhuu fi raafuu kan jedhu kuni maalla wal fakkaatu jechuudha. Yeroo hedduu namni raafuu bitii kottuu jechuutti rafuu bitii kottuu jedheetu barreessa. Yookiin immoo hin rafnaa jechuu fi raafuu raafuu ga'ee hin jira jenneetu barreessinee namatti ergina jechuudha. Dogoggora akkasii akka hin uumamnee fi maal isaan ilaallachuudha garaagarummaa isaanii addaan baasnee sagaleessuutiin beekuu dandeenya jechuudha. Kanaaf inni jalqabaa kun rafuu jedha. Ra jedhee kee fuu ra jedhee sagaleen jalqabaa maal ta'eera gabaabbateera yookiin immoo gama tokkoon dubbachiiftuun keenya maal taateetti singilii taateetti jechuudha. Gama harka mirgaatiin immoo dubbachiiftuun keenya lama taatee waan galtee jirtuuf uuni sagaleen kun sagalee dheeraa ta'ee jira jechuudha. Gama harka mirgaatiin jechuudha. Kanaaf sagalee harka bitaarra jiru laaffisnee dubbisna. Gama harka bitaarra jiru immoo dheeressinee dubbisna jechuudha. Yeroo sana raafuu jedha. Inni raa jennee kaanee fuu gaafa jennuu fi ra jennee kaanee fuu jenna. Ra fuu raafuu garuu. Kanaaf garaagarummaa kana egaa sagaleen maal ta'ee jira? Gama tokkoon dheeratee jira yoo ta'e dheeressinee dubbisnee jalqabna. Gama tokkoon laafee jira yoo ta'e yookiin gabaabbatee jira yoo ta'e immoo gabaabsineetu dubbisnaa jechuudha. Kanaaf rafuu isa jedhu gabaabaadha jechuudha. Jechi keenya kun rafuu gabaabsinee maal goona dubbifna jechuudha. Raafuu isa jedhu garuu dheeressinee ra jedhee jalqaba kuni inni lammaffaarraa garuu raa jedha. Haala kanaatiin kan nuti dubbisnudha jechuudha. Ra isa jedhuu fi raa isa jedhudha jechuudha. Kana haala kanaatiin kan nuti dubbisnu jechuudha tokko tokko isaaniitiin. Gaafa kana lammaffaa irratti immoo harka gama bitaa mirgaatiin jiru gaafa itti daballu fuuwwatti kun fuuwwadha. Addanattis maalidha? Fuuwwadha. Fuuwwadha inni dhaabatoo jechuudha. Rafuu jedha. Yoo uu tokko kana biraa balleessinee akkanaa goone raa innee rafuu rafuun rafuudha jennaan hiika kan qabaatu rafuu. Uu tokko irratti daballe garuu hiika sagalee sirrii laataa jechuudha. Asitti raa gabaabaadha. Fuu dheeraadha jechuudha. Gajjallaatti immoo raa tokko yoo biraa balleessine raa jedha. Isa gubbaarraa fuunee gadi yookiin raa jedha. Ishee tokko kana yoo daballe raa jedha. Ifnee fuu isa jedhu kanas ammas tokko yoo biraa balleessine fuu jedha. Fuu jenna raafuu jedha ammas. Yoo lamaan isheetti goone garuu raafuu jedha. Raafuu rafuu raafuu isa jedhutti sagalee akkasii nu laata jechuudha. Kanaaf garaagarummaa akkasii nu hubachiisaa jechuudha. Inni lammaffaan bira. Inni kun immoo biiraa jedha. Inni kun immoo inni kun bira. Inni kun immoo biiraa. Biraa fi biiraa kan jedhu kun egaa garaagarummaa isheen kun qubee afur qofaan barroote kun garuu qubee ja'an barraa'ee jechuudha. Qubee gama lamaaniin iyyuu dheeraatiin barraa'ee jechuudha. Qubee gama lamaaniin dheeraadhaan gaafa barraa'u bii jennee kaanee raa jenna. Bira isheen jettu garuu achumatti bira bakka hin salphatte jechuudha. Bira sagalee gabaabaa keenya bira achumatti gabaabsineetu bira jennee keenya jechuudha. Sagaleen kun gabaabaadha hundi isaaniiyyuu. Gabaabaadha. Warreen kun garuu sagaleewwan warreen gama kana jiran dheeraadha. Warreen gama kana jiran dheeraadha jechuudha. Sababni isaa sagaleewwan kana keessatti haala nuti ittiin galchaa jirrudha jechuudha. Warri kun hundi isaaniiyyuu gabaabaadha. Warri kun hundi isaaniiyyuu immoo maalidha? Warri kun hundi isaaniiyyuu immoo dheeraadha jennaan. Haala kanaatiin ilaalla jechuudha. Kanaaf
Bira kan jedhuu fi biiraa kan jedhu haala kanaatiin dubbisnaa jechuudha. Bira, biiraa, nafa, naafa. Kun egaa nafa fi naafa kan jedhu kuni hiika yoo tokko addanaanis dheeressine hiika kan biraa laatti. Kanaaf dheeraa keessatti gama harka bitaa dheerateetu gama boodaatiin gabaabbatti garuu dheeraama keessatti kan nuti ramannuuni jechuudha. Nafa isa jedhutu gabaabbata waan nafa kan jedhu karaa lamaaniin iyyuu qaama namaadha. Nafa jechuun nafa namaa yookiin qaama namaa jechuudha. Naafa gaafa jennu immoo nama qaama miidhamaa haasa jechuudha. Bira kan jedhu bukkee yookiin cinaasa jennudha. Biiraa kan jennu immoo waan dhugamu yookiin waan nama macheessu alkoolii isa ta'e jechuudha. Kuni kanaaf garaagarummaa akkasii qabaatu. Addanatti dhufne ammas gara gara garaa fi garaa kun gara kam jira bakka kam jira isa jennu jechuudha. Gara kallattii agarsiisnaa jechuudha. Gaara yoo jenne yookiin garaa yoo jenne garuu qaama namaa jechuudha. Kuni garaadha. Gaara yoo jenne garuu tulluu isa jedhu nuuf fida jechuudha. Yoo itti dabalan lamaan isaanii dheerachuu keessatti ramadamu iyyuu itti kaasa. Inni kun garuu garaadha kan inni jedhu. Garaa yookiin qaama namaa isa jennu sana nuu laata jechuudha. Boru jechuun guyyaa borii next day yookiin ganaasa dhufuu jechuudha. Boruu kan jedhu garuu waan hin calaliin jiru yookiin waan daakarratee jiru yookiin waan boora'ee jiru jechuudha. Boruu. Kuni oon tokkodha, uun tokkodha. Asitti garuu oon lama, oo lama, uu lama jechuudha. Kanaaf dheeraa sagalee dheeraadha jechuudha. Boru isa jedhu boruu. Boruu nan dhufaa isa jedhutti boruu yoo jennee barreessine dogoggora boruu nan dhufaa jennee jechuudha. Boru isa jedhu garuu boruu nan dhufa. Boruu bishaan kun boruudha. Farsoon kun boruudha. Boora'ee jira yookiin lolaatitti namme yookiin immoo waan hin barbaachisnetti dabalamee jira hin calaliin jira isa jedhudha jechuudha. Inni kun lammaffaa irraa dheerachuutiin kan nuti maal goonu kan nuti ibsinu jechuudha. Inni kun ana. Ana jechuun Aayishee jennudha jechuudha. Nama tokkicha ana. Aanaa kan jedhu garuu ganda yookiin immoo gandoota kan of jalatti qabattee jirtu gandoota murtaa'e. Aanaan of jalatti qabatee jiru garuu aanaa jedhama. Isa jechuun bakkatti gandooleen wal gahan yookiin walitti qabama gandoolee hundaa aanaa jennaan. Ana kan jennu garuu nama tokkicha ana. Mataa koo yookiin ayisa jennudha jechuudha. Galee jechuun tolaan galee. Gabaabaa tolaan galee bakka. Gaalee kan jennu garuu jechoota yookiin hima sagaleewwan guutuu dabarsuu danda'u yookiin ergaa guutuu dabarsan keessatti kan mataasaa danda'ee jiraatu yookiin sagalee kan laachuu danda'u gaalee jedheera. Inni kun maal ta'ee jira? Dheerachuu isaatiin A tokkoo fi A lamaa fi E lama fudhateera jechuudha. Asitti A tokko E tokko asitti garuu dheeratee barraa'uu isaatiin hima mataasaa yookiin immoo sagalee mataasaa laateera jechuudha. Dhalee tokkicha jechuudha dhalee. Dhaale kan jedhu garuu inni kun dhaluu yookiin waan tokko argachuu isa jedhudha jechuudha dhalee. Sa'a yookiin hoolaatu dhale. Dhaale kan jedhu garuu qabeenya namaa yookiin qabeenya maatii yookiin qabeenya firaa fudhachuu dhaaluu bakka bu'uu isa jedhu nuu laata jechuudha. Kanaaf hima dheeraa yookiin sagalee dheeraa jennee dubbisnaa jechuudha. Haala kanaatiin garaagarummaa isaa adda baasuuf nu gargaara jechuudha. Inni kan biraan koree. Koree kan jedhu yaabbate koree yookiin yaabbate kan jedhu yookiin muka yaabe yookiin mana yaabbate isa jennu koree jennaan. Koree kan jedhu garuu kooree kan jedhu bashannane yookiin boone bacarraqee isa jennudha jechuudha. Kooree inni kun kooreedha kun garuu qoree irraa cire yookiin irraa muree jechuudha. Qooree kan jennu garuu gogee yookiin bishaan fixateera yookiin dhangala'aa wayii lallaafina isaa kanarraa gogee jira. Qooree jira yookiin gogaa jira. Fakkeenyaaf boqqolloon yeroo kichuu ture yookiin xiqqoo ture yeroo inni aalgeerra jiru nyaataaf hin ta'u ta'a. Hin qorquuf malee. Erga aalgee harcaafatee garuu maal ta'e qooree jira
falfalamuu gahee jira yookiin immoo waadamuu gahee jira yookiin affeelamuu gahee jira. Boqqolloon qooreera. Baaqelaan qooree jira. Wanta nyaatan ta'e tokko jechuudha. Qoree kan jedhu irraa ciruu, irraa malammaluu isa jennudha jechuudha. Isa sana ta'e jechuudha. Mala kan jennu waan tokko haala ittiin waa hojjetan mala jechuudha. Mala maluu yookiin waan ta'e tokko salphisanii karaa ittiin hojjetan mala jedhama jechuudha. Maala kan jedhu immoo kan morma sangaa jalatti rarra'u yookiin jijiboota jalatti morma isaanii jalatti wanti asii gara rarra'u suni maala jedhama afaan oromoo keessatti jechuudha. Garaagarummaa sagalee dheeraa garaagarummaa sagalee gabaabaati jechuudha warri kun. Gabaabbatee maabbarraa'e dheeratee maabbarraa'e isa jedhu keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf kan biraan illee jiru warra kana malee. Fakkeenyaaf lafaa fi laafaa. Lafa. Kun lafa yoo jedhe laafaa kan jedhu immoo kana fakkaata. Lafa, laafaa, laga, laagaa. Lafa, laafaa, laga, laagaa. Isa jedhutti barreessuu dandeenya. Akkuma gadarraatti raafuu fi rafuu isa jennee jechuudha. Raafuu, raafuu. Kana garaagarummaa jechuudha. Rafuu. Garaagarummaa isaanii sagaleessuu irratti kan nuti gama duraa dheeressuu, gama boodaa dheeressuu yookiin gama tokkoon dheeressinee gama tokkoon gabaabsuu keessatti sagaleessineennaan garaagarummaa nuu laachuu danda'u jechuudha. Inni kan biraan ilaaluu dandeenya warreen kana keessattis jechuudha. Anaa fi aanaa isa jedhe keessatti ammoo ana nama maqaa nama yookiin nama tokkicha sana bakka bu'u. Aanaa kan jedhu garuu gandoolee kan of jalatti qabatedha jechuudha. Garaagarummaa guddaa kan qabaatu jechuudha. Inni kun qaama manaati yookiin immoo qaama hawaasni hedduun keessatti dhaqee wal hirmaatu. Ana jechuun garuu nama tokkichaa jechuudha. Kanaaf garaagarummaa akkasii qabaata. Maaltu sagalee dheeressuu fi sagalee gabaabsuun hiika kan hin laatu jechuudha. Laga kan jedhu keessatti qubee afuriin barreessine laagaa kan jedhu qubee ja'an barreessine. Isa kana fuunee tokko yoo biraa barreessine laga. Laga isa jedhutti fakkeenyaaf qubee tokko itti daballa. Laga isa jedhu kanatti qubee tokko itti daballe lagaadha malee hiika hin qabu jechuudha. Kanaaf dirqama kun biraa baduu qabdi. Laagaa jennee immoo akkanatti yoo barreessines laa jennee kaane gahaadha. Lagaa. Kanaaf laga kan jedhu laagaa. Isa jedhu garaagarummaa akkasii qabaata. Laagaa jedha malee laagaa jedheen xumuruu jechuudha. Laagaa. Inni sirriin qubee tokko itti dabaluu keenyaan dheeressinee jirra jechuudha. Dheerachuu isheetiin hima sirrii akka isheen yookiin sagalee sirrii akka isheen kennitu taasisaa jechuudha. Boru kan jedhu keessattis kun yoo uu tokko itti daballe boruu jechuun sirrii miti jechuudha. Kanaaf dirqama kun biraa baduu qabdi. Booruu jennee barreessuuf immoo akkas yoo goone kaa'ee booruu jedha malee hiika hin laatu. Kanaaf uu tokko argachuu booruu. Ammas fuunee isuma kana immoo yoo oo tokko bilaa jalqabarra balleessine kun akka kanaatti laataa jechuudha. Boo'ee ruuwwadha. Kanaaf hiika dhabeessadha jechuudha. Kanaaf qubee gaafa itti daballuu fi irraa hir'isnu sagalee akkamii laatu jennee dubbisaa deemuuf kan nu gargaaru keessatti haala kanaan ilaaluu kan nu dandeessisudha jechuudha. Gaaffii yookiin yaada yoo qabaatte asirratti. Yaadni kiyya barreessaa bareedaadha. Fakkeenyaaf qubeedhaan kun amma kan qubeedhaan dheeraa gabaabaa jedhu kana kun amma rafuu kan jedhu kun gabaabaa qasaan immoo raafuu kan jedhu kun qubee kamtu dubbachiisan dheeresse qubee uwwidha immoo baay'eedha. Kan inni dheerachuu isaa irratti immoo rafuu kan jedhu kana amma fakkeenyaaf raafuu fi rafuu keenya keessatti
A tokko yoo finnee jalqaba irra galchine hiika addaanuu laatti. Dubbachiiftuun keenya gabaabbachuuf dheerachuun dubbachiiftuu irratti kan isaan hundeeffama yeroo hundumaayyuu. Dubbachiiftuu shanantu dheerachuu sagalee fi gabaabbachuu sagalee kan murteessu dubbachiiftuu shananidha. Dubbachiiftuu shanan isaanii wal fakkaataan bakka tokkotti galanii jennaanii fi wal fakkaataan bakka karaa tokkoon galanii jennaan dheeraadha yookiin immoo gabaabaadha jenneetu dubbisna jechuudha. Fakkeenyaaf raafuu fi rafuu kan jiru kana gama boodaa dheeratee jira rafuu kan jedhu kun fakkeenyaaf jechuudha. U'uun keenya gama harka mirgaa dheeratee jira haa ta'uyyuu malee garuu gabaabaa jennee dubbisna. Maaliif? Rafuun kun hiika kan biraa nuu laata yoo finne addanatti A tokko yoo itti daballe hiika addaadha kan inni laatu waan ta'eef gabaabaa keessatti ramannaani. Raa jennee ida'uu fuudhaa yoo fuunee isa kana kallattii biraatiin ilaallee akka kanaatti goonee jalqabas lamaan irratti gabaabaa kun waan jiruuf gabaabaa keessatti yoo ramannu jennee fuunee himni kun dheeraadhaa jenne rafuu isa jedhu kana isa kanatu faallessaa jechuudha. Kanaaf hiika dhabeessa nu jalaa ta'a. Yoo himni kun dheeraadhaa raafuu kan jedhu kuni fi rafuu kan jedhu kuni gabaabaa fi dheerina isaa addan baasnu yoo ta'e jechuudha. Maaliif? Hidhee jalqabeera fuuwwadha. Yoo fuunee rafuu kan jedhu kuni dheeraadhaa jenne dirqama raafuu ta'uu qabaa jechuudha. Kanaaf hiikni fakkaattii isaa waan jiruuf dirqama maal keessatti ramannaani gabaabaa keessatti ramannaani. Kanaaf dubbachiiftuun keenya Aan tokko ta'uu ishee kana murteesseetti jechuudha. Sababni isaa A tokko fuunee addanatti daballee uu kanaan himni kun yookiin jechi kun dheerachuu qabaa yoo jenne hiikni hima gabaabaa keessatti galuu fi dheeraa keessatti galuu faallaa walii ta'a. Yeroo sana immoo hiika dhabeessa ta'a jechuudha. Finnee addanatti A tokko yoo addanatti ilaalu. Adda kanatti yoo finnee A tokkotti daballe raadha. Raa jedha. Kanaaf raa jennee kaanii dheeressinee fuu yoo jenne raafuu jedhe malee rafuu kan jedhu nuun laatu jechuudha. Rafuu kan jedhu argachuuf dirqama A tokko biraa balleessuun keenya dirqamadha jechuudha. Kanaaf dubbachiiftuu keenyatu gabaabbachuuf dheerachuu murteessa haa ta'uyyuu malee immoo yeroo jechoonni wal fakkaatoon dhufan immoo isa maalirra dhaabbanneetu hundeessine murtoofna hiika isaaniirra dhaabbanneetu himni kun gabaabaadha. Himni kun dheeraadha jenna. Raafuun hin jiru ta'ee rafuu kan jedhu kana maal keessa galchuu dandeenya? Dheeraa gochuu dandeenya. Garuu akka seera afaanichaa yookiin xiinqooqa afaanichaa keessatti dheerachuu fi gabaabbachuu waan murtaa'ee jiruuf himni kun faallaas mataasaa danda'e qabaatee jira. Rafuudha. Raafuun immoo faallaansa waan jiruuf rafuu fi raafuun garaagarummaa kanaa akka isaan uuman taasisa. Dheeraaf gabaabaa keessatti. Fakkeenyaaf addatti qo'e. Iddoo tokkotti tureera. Nafa kun nafa kan jedhuu fi naafa kan jedhu kana ilaaluu dandeessaa ammas gajjallaatti. Ilaali. Nafa kan jedhu kuni qaama keenyadha. Naafa jennee naafaa hin jennu. Nafa kan jedhu kana fuunee faallaan naafaan jiraata wal fakkaatee jira inni kun garaagarummaa qabaata inni hiikni isaa. Garuu naafaa yoo jenne naafaa jechuun hin jiru afaan Oromoo keessatti. Kanaaf naafa jenneera. Garuu maal ta'ee jira? Nafni kun waan gabaabbatee jiruuf nafa jechi jedhu hima gabaabaa keessatti ergaa mataasaa danda'e guutuu qaba. Ergaa guutuu mataasaa danda'e waan qabuuf naafa jedhu kana dirqama gama harka bitaa dheeressinee gama harka mirgaatiin immoo ni gabaabbata yookiin immoo maal ta'ee jira? Aan tokko taatee jirti jechuudha. Aan tokko ta'uu isheetiin gabaabbateera. Garuu himni kun maal keessatti ramadama? Sagalee dheeraa keessatti kan nuti ramannee ilaalluudha jechuudha. Sababni isaa faallaa isaatu jira. Fuunee kana naafa kan jedhu kana gara gabaabaa keessa galchinaa yoo jenne dirqama maaltu baduu qaba? Naafa inni jedhu kun asii siriin isaa baduu qaba jechuudha. Asii kun badee kun hin jiru yoo ta'e naafni kun gabaabaa jechuu dandeenya. Sababni isaa gama harka mirgaatiin gabaabbatee waan jiruuf jechuudha. Garuu nafa kan jedhu immoo qaamni namaa jiraachuu waan jiruuf waliif
oppozitii ta'anii jiru jechuudha. Inni kun lamaan. Kanaaf dirqama kana garaa harkaa dheeraa keessatti ramanneetu agarsiisnaa jechuudha. Eshi gaaffii biraa yoo qabaatte. Gaaffiin biraa yaadas baay'ee hin qabu. Kan hubachuuf sirriitti hubachuu hin jiru hubachuu sirriitti addaan baafachuu barbaade. Hayyee gaariidha. Alaa ol deemuun naaf ifa inshaallah. Tole haa ta'u galatoomii.